Akkam jirtanii wayyaadhaa nageenya keessanaa dhaqqabu isiniin jedha. So akkuma kalee isinitti himee torbaan kana guyyaa irratti dhufee waan jiru maal godhuu qabnaa, maal godhu jira, warri biyyaa akkamii jira kan jedhu yaada isiniif kennaa. Nama already dhibbaa fooyyatu ilaalaa jirtanii akkuma kalee isin gaafadheen hawwii kiyyaa waan isin jedhu kan akka uummata naa dhageessistanii hiriyoota keessan, maatii keessan, waraanni keenya, mootummaan keessan isinii nu wal malee waan qabnuun jedha. Kaayyoon kiyya torbaan kanaa of course waa'ee haala biyyaa irratti haa xiyyeeffatu malee ofumaa kiyyaayyuu rakkoon Oromoo maali? Akkamitti dhugaa dubbachuu dandeenya? Because bara marayyuu rakkoo boonnaa jiraachuu dandeenyu yookiin wanna deemnu keenya dalagaa keenya keessa kijibatu jira. Sometimes beektanii liidar jechuun nama namaan deemu, nama namarraa dhageettii qabu jechuudha. Nama baay'eetu dhuftanii na dhageeffattanii, nama baay'ee naa bilbilaa jirtanii, waan goota wallaaltanii jettanii. Anillee namaan akkasumara Facebookii baay'ee jaaladhu kanaa miti garuu isinillee bakkumatti garagaltan waan dhabdaniifi anillee waan biraa waan dhabee jiruu fi waliif taana kan jedhuuf as dhufaa. Adeemsa kanarratti ammoo caarrama kana fayyadameetiin akkamitti dhugaa dubbannee waliin ja'uu dandeenya yookiin ammoo wanceen ammoo haqateena keessa yoo rakkoon jiraate because wallaaltanii jettanii nuti bara maraa nuun tartu bara maraa gadadoodha keenya. Haalli amma deemaa jiru eenyutu booyaa jira, eenyutu cadhisee ilaalaa jira. Sometimes qabsoon Oromoon kun bakka ittiin beekaman, bakka ittiin jaalataman, bakka iskiilii beekumsa ofii ka barreessuu, beekumsa ofii ka dubbatu, bakka ittiin beeksisan fakkaata. Gariin ammoo jiruu isaa dhiisee kan akka Jawaar as jiraachuu dhiisee hiriyyaan keenya akka wajji guddannee biyyatti galee jiruun maal faayidaa qabdi yoo bila san taane filannoo kana irratti hin hirmaadhaa, hin hirmaachisa san malee haaduu manedhaa keessatti jedhee. Warroonni gariin ammoo guyyaa 11 dhiisaa guyyaanuma buluun beelli akkam akka nama godhuun beekna. Akka doktoroonni jedhanitti guyyaa 8 booda qaama keenya irratti permanent damage qabaachuu danda'a. Hadduma ganamayyuu maatii dubbiseetiin sukkaarri Jawaar baay'ee gadi bu'ee jira. Kaleen isaa kirkaalii irra akka jirtu warroota kaawwanis jechuudha akka miidiyaa irratti quba qabdanii. So baay'ee nama raree qabsoo kana keessatti Finfinnee jennee yoo duunu ijoolleen Harargee, ijoollee Wallaggaa Finfinnee irratti lafa qabnaafi miti. Shawaa irratti lafa qabnaafi miti. Kanaafiyyuu rakkoon Finfinnee irra jirtu, rakkoon Abaawoo irra jiru nu hunda laalee jedha. Shororkeessaan nu mara waan ta'eefi Oromummaatti shororkeessaadha. Rakkoo kana ammoo waliin yoo hin ce'inii tokko tokkoon adabsamnee dhumna waan jedhu ilaalchuma kana irratti akkamitti dhugaa isinitti himuu danda'a? Because sometimes liidarii duratti jalqabee otoo itti fixin gadhiise maaltu jira isinitti fakkaate namaan deemta yoo jedhanii kam himta? Because dhugaa yoo himte mara nama garii hamilee cabsitaa jira. Yoo kijiba itti makte ammoo conscious namni gariin rakkoon qabu, namni gariin akkamitti dhugaa dhiiste ka jedhu nama miidha. So anyway, show tokko yoo lammataa si dhaggeeffadhee daqiiqaa gabaabaadha akkamitti akka dhugaa dubbannee qabsoo keenya ceena kan jedhuu fi anyway amma kaas ba'ees jiruu fi torbaan kana dhufa isiniin jedhee jira. So yaada hedduu isinitti muufan deema. Rakkoon keenya deemaan akka ta'e akka ilaalcha kiyyarraa isinitti himaa. Sabboonaan gariin beektan yoo as kadhattee jechuun akka waan cidha keetiif qophaayaa jirtu. Oromoof yoo dalagdu akka waan biizinasii kan kee guddifataa jiru sagalee kee dhoksuu barbaada, yaada kan kee dhoksuu barbaada.
So yookiin ammoo miidiyaa irratti as bahee ammoo akka nama dalagu of fakkeessee jira. Ani Oromoon dalagaa jiran ka sagalee hin qabne kanaa ol dalagan akka jiran shakkiin qabu. Yoom iyyuu nama dubbadhee jira. Garuu rakkoo hedduutu jira. Yaalmaan Oromoo hadda anyway amma aayyolee naa bilbilaa jirtanii as Minisootaa irraa Faatumaas ta'ee Kanaadaa irraa kan deebisanii hanga ammaa fi warroota kaawwan illee Global Oromoo Community isinitti himee jira. Torbaan lamaan dabre hiriira irratti haasa'aa turre ji'a kana dhumarratti haa dhufu jennee amma immoo Tuesday kana kalee murteessanii Tuesday kana hiriirri haa deemu jennee soosan irraa xiqqoo tuttuqee maal godhuu qabdan boru maal gootanii iftaan maal gootanii iftaan maal godhuu qabdanii ka jedhu uummata keenya kan biyya Ameerikaa jiru keessattuu akkasumas ammoo kan biyya Yurooppii fi Awustiraaliyaa fi Kanaadaa jiruuf illee yaada dabarsaa jechuudha. Bara akkuma beektan wixata hadda sanbata guddaadha. Wanti isin gootan tokko hin jiru. Hiriirri baanee suuraa ittiin kaana malee galmee nu gahuun hin jiru. Ru'ii warroota kanaa qaqqabuuf warroota ru'ii ofii isaanii nuuf kennuuf jedhan kana biyya alaa kana teennee wanni lallabnee goonu tokko hin jiru. Wanni godhuu dandeenyu yeroo kanatti ru'ii jaraa hambisuu fi warroota humna qaban warroota aangoo mootummaarra jiran sagalee dhageessisuudha. That is the only thing ka godhuu dandeenyu because nama hadda buleetu ka baruutu haasa'ee jira. Nama hadda dabreetu bilisummaaf dubbatee jira. Amma ru'ii ijoollee kana hin dabarsine moo hin dabarsinu ka jedhu haasaa adda addaa keessa akka jiru quban qaba. Siigalee gaaffiin Oromoo maal akka jiru kan jedhu meeqabxee katabe itti akka ilaanuu fi sorry naaf olchaa cofeetiin deebi'u qaba. Akkamitti akka waan godhan hin beeku hin deebi'a okay. Gabbara dhaanii na eeggatu. Okay. Deebi'e dhiifama guddaa balbala akka hamaanatti rukutanii jennaa saniif deemee jedhe. Anyway, yaada kiyya isinii deebi'ee jedha. Biyya alaa kana keessatti nama hadha buleetu bilisummaa haasa'ee jedha. So kanaafuu warroota kana dandamachiisuu fi maal godhuu qabnaa kan jedhu dhaamsi kiyyaa Oromoo biyya alaa jirtanii beektotaa fi warra miidiyaa warra liidarii jirtanii hundaaf iyyuu jechuudha. Gabaabseen dubbadhee jira. Duraan dursee hadha sa'aatii 6 akka sa'aatii DC yookiin ammoo sa'aatii 3 akka sa'aatii Kaalifoorniyaatti sagantaa zuumii qopheessinee jirra. Maa yoo jettanii wanni nu goonu target ta'uu qaba. Because humna unlimited hin qabnu humni keenya bal'aa waan guddaa waan ta'inii fi gariin keenya dalagnaa gariin keenya ijoollee guddisnaa gariin keenya dhukkubsannaa waa hedduu waan rakkoo jiruuf dalagaa strategically waan ta'e godhuu qabna. Community walgahii irratti illee waan hirmaadhuu fi namni sirriitti ibsee gaafiif deebittiin deebisee jedha. Saniin dura ammoo walgahii irratti warra hirmaachuu hin dandeenyeef dhaamsi kun jechuudha. Duraan dursee amma sagantaa zuumii miitingii irratti information kana ollaatiin argattan jedhee yaada qaba. Duratti kana ilaalaa jirtan nama baay'ee ammallee nama 150tu ilaalaa jirtanii make sure ollaa irratti saayin godhaa firiidha. Iimeelii argattan abdeetii argattan jechuudha. Waan deemaa jiru qofa otoo hin ta'in waan godhuu qabdan. Because amma fakkeenyaaf ayyee Jawaar guyyaa tokkoffaarra jira nam 20 wajjin. Maal gooname ayyee inni iyyinaan like Facebook irratti nama baay'eetu garaa isin gubatee jira. Garuu strategic ta'uu qaba. Kanaafuu xalayaa sanniin amma jimaata erginee jirra. Oofisni kaleef hadha cufaadha. Wanti isin gootan tokko iyyuu hin jiru. Garuu wixataaf isin qopheessaa jirra jechuudha. Wixataa fi daqiiqaa tokko fudhata. Koppii gootanii peest maqaa keessanitti katabdanii teessoo keessanitti katabdanii koongirasii keessan ergitanii jettan jechuudha. Because koongirasiin awweeroo ta'ee hiriirri itti ba'a. So guyyaa wixata gootanii fi Tiwiitarii kaampeenii kan deemaa jiru alatti telefoona bilbiltanii kan ni marayyuu kara ollaatiin argataa jirtan jedhee abdiin qaba. Nama baay'eedha. Bakkuma feeta Oromiyaa keessa deemaa hin jiraanne saayinaap godhaa firii argatanii jedhanii tempileetii sigalee tempileetii haala yeroo irraa kan ta'e galgaluma san katabnee guyyuma san katabnee isiniif ergina jechuudha. At least sorbaayitiin argattu kaan websaayitii irra ilaalaa jirtanii jedha. Because yeroo hamtuu keessa jirra. Yeroo du'aa fi jiruu hedduu keessa jirra. Yeroo waa hedduu itti ilaalaa jirru keessa amma immoo yeroo
hambisuma ru'ima warra kanaa hambisumaaf isinitti iyyaa jirra isinitti boo'aa jirra jechuudha. Kanaafiyyuu make sure wannaa sanii template argachuu qabda. Ijoollee yoo qabaattan it is so important Twitterii itti hirmaatanii Twitterii alatti amma boru daqiiqaa 5 bakka boru daqiiqaa 10 fudhadhaatiin iimeelii ergaa telefoona bilbilaa. Email erga that is what you need to do boru ka godhuu qabdani ka godhuu qabnu daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 fudhadhaa oofisa bilbilaa jedha. Een oofisa kam keessatti target illee haa goonu jettani. Koongiresiin martinuu senatarii ta'ee reprezentaatiivii ta'ee tempileetii akkam yoo bilbiltan maal jettan yoo katabdan maal jettan ka jedhu kun qophaa'ee jira already ollaa irratti ilaaluu dandeettani barruun biraallee namni biraallee babbaasa jedhee abdiin qaba. Yookaan ammoo yoo dandeettani namni yeroo qabu yoo jiraate ka godhuu qabdanii warra foreign affairs dhimma biyya alaa jiruutu jira namoota sigalee kara senatiitii fi kara reprezentaatiivii haawusiidhaan illee warra jiru kanneen specifically emailii jalaa kaa'e nuti kan godhaa jirutu jira sagantaa kaawwanne ka torbee itti deebi'ee jedha jechuudha. Ammaa fi ka hadha walgahii irratti himuuf deemnu template sana isin mul'isee jedha maaltu deemaa jira kan jedhu kan garee asirratti hin dubbanne akka gaafiif deebiitiif illee akka itti hirmaatan namoota kuma hedduudha meeling listii irra kan jiru hunda keessaniifiyyuu zuumii linkiin sun ergameefii jira. Warra zuumii linkii hin argamini yookiin akka websaayitii I don't know mee ollatti katabaati info olla ijoolleen akka isinii deebistu yookiin ammoo Facebook marra keenya akka itti hirmaattan goone jenna. It is very important at least ijibbaata du'aa himmaantu bu'aa akka hin taanee fi please waan kana irratti hirmaadhaa guddaa isiniin jedha. Kan immoo warra waa barreessu beektota Oromoo kanaa fi rakkoo jiru kana miidiyaa adda addaatiif katabuu qabna afaan adda addaatiin afaan Jarmaniis ta'ee afaan Raashiyaatis ta'ee afaan Ingiliffaatis beektonni keenya barreessan wanni deemaa jiru rakkoon biyya Itoophiyaa ammatti diin keenya tokkoof tokko suni mootummaa Abiyyi fi Abiyyi. Diin keenya kana tokko quba nama biraatti qabnee osoo hin ta'in kana clearly goonee akka addunyaan dhageettu godhuudha. Suni beektotaaf jechuudha. From wixata emailii erginaa jennee jala wixata baruu kibxata hiriiratu jira. Hiriira kana eessaa isa baatanii kajoo kanallee jala itti mari'achuu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf warra DC rakkoon amma gaafa Januwaarii 6 balaan ka'ee naannoon hedduu walgahiirran ture hadhallee naannoon hedduu akka malee cufamee jira akka durii sanii miti jedhanii so hopefully warra sagantaa kana qopheessu warra DC warra jiranii is my hope laalaniitiin eessa dhaquu qaban kan jedhu suggestion kenna obviously White House State Departmentidha. Kanarratti isin dura baay'ee godhanii beekumsa guddaa irraa qabanii garuu waan amma Januwaarii 6 xiqqoo rakkoo waa uumamee jiruuf kanarratti yaada ibsa goonaa fi nutillee jala deemnee anillee gara deemnee hin goonaa. Miidiyaa adda addaallee akka achirratti argaman affeerraa adda addaallee ergaa fi jirra kan dhufanii kaane kan biraati. Kan garuu ammoo bakka jirru maratti warri magaalaa keenyatti bahaa jiru kuni ilaala yoo dandeettani hiriira kana deemaatiin achi dhaqa hanga warra subaa akka ta'utti hanga warra subaa godhutti achi obsaa isiniin jenna. Yoo dadhabdan ammoo iimeelii kakalee bixata gootan san kibxata irra deebi'aa updeetii gaafadhaa isiniin jenna. Abrahaamaalee. Sagantaa roobillee kamisa roobii dabree jedhamaa fi kamisa qopheessaa jirru sagantaa warra briefingii mootummoota kennaa warra jaraaf dalagu kan jirru qopheessaa jirra. So warroonni amma fakkeenyaaf warra akka Portland moojii waan dalagnuuf senataroota isaanii irratti illee wargee jala irratti waan mara'ee jiruuf mee san fayyadamee yoo jedhu amma Portland Oromoo communitiin yoo warra kana wal qunnamee jedhu kana godhaa kan jedhu xalayaa qopheessinee jirra isiniin jennee xalayaa san fudhatanii update godhaniitu kabiraallee erguu hin danda'anii garuu walgahii kamisaa irratti ammoo booda walgahii irratti detail isinii kennee jirra akka reprezentaatiivii dalagtoonni jira jechuudha warra dhimma kana ilaalu itti haa hirmaatanii haa beekanii sagantaa kana qopheessineetiin rakkoo jiru himuu qabna jechuudha. Kamisa santu jira kan update sanillee boru wixatatti more detail argatanii jedhee yaadan qaba. Wixata sanii kibxata sanii harbaa ammaa fi exactly bakkoonni adda addaa harbaa otoo hin ta'in kamsaa hiriira baana I'm sorry kibxata otoo hin ta'in harbaa hiriira baana kan jedhutu jira. So warroonni harbaa hiriira bahu kunniin wanna
basically kibxata godhuu qabdan jechuudha harbaa akka baatanii jechuudha. Kun immoo waldoolee adda addaatu jira. Waldoo akka Human Rights amma itti himnee jirra, Amnesty International himnee jirra, warra Keenyaa jirtanii, warra biyya adda addaa jirtanii, Yurooppii keessa jirtanii, warroonni kun dhaqeetiin akka warra kana dubbisu dhiibbaa itti godha. Dhiibbaa itti godhaa qaamaanis ta'ee telefoonaan amma koovidiif ta'ee ofiisni hedduu nama hin argane amma chaalenjii guddaa akka ta'e otoo silaa hadha koongiresiin banaa ta'ee akkuma beektan dhaqneetiin beenaatii achi danda'aa isiniin jira. Ammoo laak ta'ee jira hin ayyaman seenuu danda'anii. Kanaafiyyuu hanga abdeetii ni kenninuu fi waan deemaa jiru biyyallee akkuma isiniin jedhe on a daily basis warra waliin quba qabnutu jira. Kanaafiyyuu kanneen qabxiilee isiniin jenne kana godha. Har'a Zoomii irratti koottaa waliin mari'anna. It's very important because waan goonu beekuu qabna. Eessa akka dubbisnu beekuu qabna. Gaafiin keenya maal akka ta'e beekuu qabna. Wixata telefoonaaf, iimeelii fi tiwiitarii san goonaa jennee jirra. Wixanni sani. Kibxanni bakka jiru maratti Oromoon Global Oromoo Communitiin walgahii bahaa jedhee jira. Sanillee walgahii community keessatti dandeettan argamaa galgala irratti ni jira. Harbaa akkuma isiniin jedhee kamsaa ammoo sagantaa biriifingii kanaatiif beektota adda addaa himnee qopheessaa jirra jechuudha. Kanneen hunda argatuu fi make sure follow anallee asii godhaa torbaan kana waa hedduu irratti haasa'uu yaadan qaba. Dhugaa isinitti himuu yaadan qaba. Rakkoon keenya waa hedduu barsiisaa jirti. Haalli ijoolleen amma itti ta'aa jirtu kana calqisiinsi warra biyya keessaa kuni just qabsoon teenya bara mararraayyuu ol hin hiixu. Achumatti akka yookiin duutu yookiin jiraattu idduma kana rarraateetiin ru'ii nama hedduu galaafataa jirti. Kun ammoo maaliif kan jedhu maaliif bara maraa achumatti deemna kan jedhu irratti yeroo biraa bal'isnee haasofnee jenna. Ammaa fi konfirensii Zoomii irratti yoo akka tasaa ollaarraa hin argatin Zoomii linkii akka Facebook irratti post godhu ni yaalee jedha. Yookaan ammoo namoonni baay'een na beektu achirratti hirmaadha. Zoomii kanarratti gaaffiif deebii keessan nan deebisaa isiniin jedha. Kaan ammoo kaafee fi waa hedduu isin dubbachuu yaadan qaba torbee kana. Haala biyyaarraallee wanta adda addaa kakaroorfame irraallee jechuudha. Haganuma jedhee deemee jedha galatooma.